Sattis nama biraattis gaafa himtu namatu yakkatti himanii jira. Akkanumatti ol seeni kallattiin niin beeka jikkatti du'e tarreessi laa. Akkas hin jaabu. Oromoon akkasitti himtu du'a nama. Kanaafi mucaani du'eera bakka rahmata karabbiiti. Kaafe immoo isarraa akka inni du'e qofa himtee akka inni du'e son qofa himtee kaafe akka ifee qofa godhuudha. Rakkinni mucaan du'e bar siyaasaa fi miti. Waliin bu'iinsa Oromoo fi Amaaraa waliin bu'iinsa Oromoo fi Somaaliyaatti miti. Akkaan odeeffannoo qabutti dhimmi inni irra du'e dhimma dhuunfaati mi? Dhimma dhuunfaa kan itti amane karaa dogoggoraatiin raawwateeti. Kanaaf ani amma waan inni isin hin jiru baaba. Sitti nama jira. Warri boo'ichan jalatti ergatan billaa ala kan hundi isaa boo'ichan ergina boo'ichan Jaafar dhiisoodhaati osoo ittiin erginaateen illee ima erga ummanni dhiisi ummanni kamataa madooshati. Waan siin jedhe mee ati mucaan ammaa kun hin beekaa waa'ee mucaa kanaa hin beekaa jetteemi mi'a akkaataatti beektu himi ayyee. Ani bara waa hunda kunoo Jaafar atillee ni beektami waa hundaayyuu dawwalamee mucaan isa bira jiru amma isaa abbaa kana isa bira jiru. Mucaa kana kunoo awwaaluuf hin deemnaa jedhe guyyaa sadii odda du'e. Odda wanti kun irra raawwatame guyyaa sadii garuu lubbuun isaa qabaate kaleessa baate. Nam dhageettan hospitaala ture mucaan kas. Waan kana ta'e mi'a ati akkaataatti ni beeka jette. Mootu wanti kun namni isa faataa irra hin jiru warri isaa warri mucaa dhaga'ee jira wanti kun akkamiin raawwatamaa ka jennu nuti yaanjaa ol baafnee waan kana dubbataa jirra malee nutti dhagahame nuti warri mucaa dhaga'ee jira dhageessanii jirani mucaan achi jiru warratti illee himee warri uyyoo dhaga'ee wanti hundee dhageenyatti bar ati irraa dubbii baasi dubbii irratti buu jira mucaan dubbiin dhossin mee warri mucaa kana mucaan amma mucaa waa'ee kana nuuf hime warra mucaa sanii keessaa isa tokko. Mee namni mucaa kanarra itti aanetiin ana jedhee mee ayuma jalaayyuu nam tokko mee haa dubbatu ani mucaa kanaaf fira kiyya mucaan kun kiyya jedhee warri hin dhageenye jedhee haa nu salphisu ol bayeetini. Warri dhaga'ee akka warri dhageenye beeknee dubbii qabatamaa irraa dubbataa irra malee jenneetumaan lafumaa kaanee reef kanamaa irratti nama iyyuu miti. Barsiyaasa waan kun bineensa nyaatee jedhanii dhugaatiin awwaalanii akkamitti bineensa nyaatee jedhan. Dhugaatiin awwaalanii itti muddaaltu bineensa bootaa nyaachuu ol dhaggeeffachuun gaariidha maali? Maaliif soban? Maaliif dubbiin kun sobama? Ani fi obboleessa kiyya naaf itti muddaan dhaggeeffadhu. Ani itti muddaane nama gargar nyarsiidhaan jimmaan akkaataa itti dhageenya kun qabatamaa waliin dhageenya waliin marjannee dubbii kana hin qoranna jennee kaleessa kana nuti affiduudhaan finnu miidiyaarra viidiyoon ni jira viidiyoo kaleessa Jaafariin kun viidiyoo sun Jaafariin kun argee jira. Jaafariin kan viidiyoo kana gadi furii jennaan dhiisii dubbii qabatamaa dhageenyu malee mucaa gaafa awwala dhufe mucaa gaafa awwala dhufe natti hime rabbi jedhi viidiyoo baasuu yoo dhiiftes bira dhaqi waraabi intarbii waraabi ijoollee warra foon gurguddaatti ergii jennee yuttaaseeran gaafa sana gaafa jimaataan nagaya. Viidiyoon ni jira mucaan qabatamaan viidiyoon ni jira wanti hundaan ni jira yoo barbaadan. Haala sigaa inni mucaan sun galgala jedhe galgala rakkeen bira ga'e naqee gaafachuu nan naqa galgala nan waraabaa biratti ni isinii naasa'aa nuun jedhe inni dhabne gurbaa sana wallaahi gaafa jimaataa ganama nutti haasa'e maa biran jiraan kan mana kanatti dhufee himeeyyuu an awwal akkana godhanee Harargee Somaalee keessatti jedhee kan hime an. Mucaalleen Harargee miti mucaan Harsiidha. Mucaan Harsiidha. Ati akka gaafas dhageessetti deemgadde akkaataan ati itti dhageette Ismaa'il mucaan Harsiidha miti Harsiidha mucaan. Mucaan Harsiidha. Tokkichi hin jiru eeggattu. Harsiidha mucaan waggaa 17 gurbaa waggaa 18 jedhan mucaan waggaa 17 akka naga'e gurbaa sanarraa. Ani amma koi mucaa achi jiru san jechuudha mucaa reeffa isaa kana bira jiru wanti mucaa kana isinii fidanii. Somaaleedha jedhe malee gaala Itoophiyaadha jedhe nutti himne ala sana Somaaleedha nuun jedhe. Ismaa'il. Sagaleen kun jira Ismaa'il mee akka isaa goona yemma kana tartiibaatti karaa furmaataatti haa deemsisu. Waa meeqa godhuu jira takka fidee waraabessa biratti takka Somaalee qabeenyaa Somaaleen akkas godhe jedhuu jira. Waa meeqa dubbataa jiran waraabessa dhaqanii biratti fidanii muka bira buusanii waraabessattu wal biratti akkas miti dubbiin.
zimmenameetu waan dubbatamuu ta'e. Dubbiin Jaafar akka nu dheengaddetti dhageenyisanii fi akki amma haasawamaa jiru takkaa miti bar Jaafar ani wanti na aarse beektaa keessatti dubbii bineensa kana du'aadha bineensa mee isin hundi keessanuu bineensa laala akkam muka wayii jala kaa'aniitiin bineensa suuraa kaasanii mucaa kana bira kaa'an. Bineensi du'aadha. Bineensa du'aa fidanii jala kaa'anii muka jala dhaabanii jechuudha. Dubbiin nuti deengadda mootu kaachi warri mucaa kunoo Ismaa'iliin kunillee quba qaba waan akkaataa itti nu himame mootu akka biraati. Yaaki namni na tokkoffaa maalis bineensi maa yoo nyaate akkamitti mucaa achirra nyaatamee koyyaa warri waan kana qabatamaan beenu dhadhaa isaa waliin hin bakkina. Waliin dhaggeeffattan maal bakki keessan? Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Akkami koo jirtani maa waliin dhaggeeffatanii wajjin immoo Jira. Amma dhaggeeffadha. Wanni nuti dhumne kanatti yeroo keenya gubaaruu taap godha. Sheerillee godha. Namni dhageenya dhagahu. Wanna karaa kun yeroo lama sadii raawwataa jira. Muhammad dhage wallahi laatu kan gochoota qalbii jirtan isaa. Kaani kanadha kaani kolfitan kaawwamtan. Garuu wanni kun isinillee bor kana irratti sirratti raawwachuu deema. Warri keessattuu biyya alaatti fuutanii jirtanuu kan fikirii biyya alaatti baafatanii waliin jiraataa jirtanuu waan akka kanarra yaa'anii bareechaa dubbadha. Wanni kun nurraa haa dhaabbatu. Dhimma lubbuutiin namni nutti hin dhufin. Maasii zimmetanii waan biraatti deemtan. Wanni kun namoota jajallataa akka kanaa akkamitti of keessaa baasuu qabna. Akkamitti bariyoo kennuufii qabna. Akkamitti irraa dubbanna jechuu dhiistanii nama arrabsitannoo utuu namni siyaasa irraa sirraa dubbataa hin jirru. Hin qalladinaa yaaqii dhimma lubbuu jirtan. ijoollee keenya waraabessi kun waraabessi maal yeroo hunda nama nyaata immoo silaa waraabessa kana dhiyoo mucaa daa'ima nyaatanii mucaa daa'ima biratti dhanii gadhiisaa turanii waraabessi kun nama nyaataa deema moo silaa waraabessi yeroo tokko nama nyaataa namni karaa Sumaalee kana deeme jira bineensi waraabessi jedha namni deemanti keessatti nama nyaatee mee namni deebiin jira isinii keessanuu kan tokko deeme deemnee ni beekna karaa Sumaalee wadaaletti bineensi ni jira karaa Sumaalee yeroo lamaan basaasoo bu'eechaadha garuu ijoolleen hiriyoota kiyyaa kana kan dhiyoo biyyarraa yaa'an amma Hargeysaa keessa rakkataa jiran maal yoo jette mootummaan keessan galaana diimaa nurra qabe nuun jedhanii nu rakkisaa jiranii harka mootummaa kennannee amma mootummaan ol dachaasu deema jan kana malee bineensi nama nyaatee hin dhageenye nuti bineensi nama nyaatu Sumaalee kan jiru jirti. Baatee galaafatte boo shamara galaafatte sagalee yoo taate mucattiin nagai mucattiin mucaa kanarraa murte sun ni qabamtuu turte rakkoon isiin qabamuu waan akkanaa shira akkanaa kana xaxxee Oromoon immoo taa'ee mana bineensa nyaate jette mana hin qabamte. Tokko immoo sambuun tunneen geddan tala arsiin tala tokko Dubaayitti betee daarii waraanteedha. Waraanni jajjabaateera joo. wanni kun maal fayyadamaa jira joo. Wanni kun Wan dhaggeeffadhaa jira. Jaafar nama kolfu gayyaa siyaakii kolfuu fi miti wanti nuti. kana jaata eenyu fayyadu kolfaa jiru kana darjata walaa dhugaa dubbachoota eenyu fayyadu darjata. Fuudhaatiin yaada isaanii yaada ibsataa gadaa bu'anii wal jala. Isa walalaa kun lubbuu namaa waan ta'eef uummata kolfa waliin seensisiin.